Ittaanaan kantiiba magaal Finfinnee Injiinar Taakkalee Uumaa sababa uummataaf hin taane naannoo bulchiinsa magaal Finfinnee irra kaafame oduun jetfuul miidiyaa hawaasa dhuunfachuun miidiyaaleen hedduullee walirra fuudhanii afarsan. Ayyaanura Finfinnee waggoota 150 booda qe'ee ganamaa kabajam darate hojiilee boonsa Oromoo magaal Finfinnee keessa mul'isuun godhanuun jaalala uummata horat injiinariin kun baalli dhabuun jabdu hamufachiif uummati Oromoo xiqqaa guddaan miidiyaa Mark Zuckerberg Facebook irra yaa'uun odii piqeeqan. Garee tan keessa qabsoo uummata Oromoo hoogganuun armaan kageetti qeerroon bakka buutatu fi waajjir muummee OMN tergachuun erga kan jedhu yoo dabarfattu. Tibbana yookaan gidduu kana gungummii tokkotu dhagaamaa jira uummata Oromoo biratti. Innis maalinni Injiinar Taakkalee Uumaa Finfinnee handhuura Oromiyaa irraa kaasuu waan jedhu jira. Uummanni Oromoo Injiinar Taakkaleetti imaanaa yookaan abdii guddaa qaba jechuudha. Yeroo kanatti hoogganaa akkas magaalaa Finfinnee keessatti uummanni Oromoo akka bakka argatu akka deemu bakka barbaade daandii barbaadeen ba'ee karaa barbaadeen akka galu hojiileen Oromoo ilaallatan as keessatti akka milkaa'u nama toora qabatee ajandaa sana qabatee hojjechaa jiru irratti hojii milkaa'ii sanaaf galatatu malaaf malee aangorra mulquun hin maluufi. Rakkoon kun kan ka'u qaama biraatirraa miti. Hooggansa naannoo Oromiyaatirraa tu waan kana itti deemaa jira. Taakkaleen garuu isaanirraa adda ta'e. Ani Taakkaleen beeku. Amma waa'ee nama dhuunfatii miti haasaa kan jiru. Akka Oromoon magaalaa kanatti gadi qabamu. Akka Oromoon magaalaa kanatti eenyummaa isaa deeffatee ijaaruu waan barbaachise ta'e hooggansa akka Taakkalee fi Taakkalee olii dhufuu qaba malee inumaa'uu nama socho'u cabsuudhaan amilee buusuudhaan mogolee buusuudhaan nama argitee ajilitii hin qabne naannoo kanatti fidanii ammas dararuma kaleessa san dabaluudhaaf deemamaa jechuudha. Wanti adeemaa jiru waan gaarii miti. Aarsaa guddaa uummata Oromoo kafalchiisa wanti isaanitti deemaa jiran. Kanaan durallee Xaayibaa Hasan buusanii lammaallee bakka jijjiiranii waan kana calliseetiin uummanni ilaalaa ture. Maaliif abdii guddaa irraa qaba waan ta'eef. Kanaan boodallee amma immoo waa'ee Taakkalaa kan wanta gonkumaa hin yaadamne sammuu Oromoo keessa waan hin jirredha. Oromoo qofaa miti. Taakkalaan dadhabe ifadhe osoo hin jenne ganamaaf galgala uummata Finfinneetiif waan hojjechaa jiru sabni hundi beeka. Otoo eenyumti waan barbaade ta'e otoo abbaan barbaade uffannisee inni kun Oromoo gidduutti raawwachuu hin danda'u. Waraana guddaa uummata Oromoo gidduutti banuudhaaf yoo yaadame ta'e malee uummanni Oromoo dhimma magaalaa Finfinneetti irratti namni wareegamne hin jiru. Dhimma magaalaa Finfinneetiif wantoota barbaachisuu Taakkalee Uumaa qofatu deebiitti nu kennaa isatu irratti hojjechuu qaba kan jedhuuf gaaffiin Oromoo biiroo Taakkalee Uumaatti istoorii ta'ee jira. Hundi isaa qabaa'ee sagantaa qabatee jira. Isa kana fashaleessuuf duubatti deebisuuf warra diina Oromoo ta'aniif warreen qabsoo Oromoo irratti diina ta'aa turantu Oromoo fakkaatanii hooggansa haaromsaa fakkaatanii warra hojjechaa jiranti kana xiyyeeffate malee namicha kanaaf nama kanaaf Injiinar Taakkalee Uumaatiif galata guddaatu mala ture. Mootummaan biyya bulchaa jiru yookaan qaamni Oromiyaaf Oromoon bulchaa jira jedhu tokko waa'ee Taakkalee kana as bahee guyyaa 3 keessatti deebii ataatamaa akka nuuf kennu. Ibsi fuul Facebook waajjira kantiibicharra barreeffam kantiibichoo jiraachuu himuuni wanni odeeffamaa tulcuufti sobaa jedhe. Dhaaboleen Adawaa walitti baquun paartii qeenxee የኢትዮጵያ ብልጽግና paartii jedhamu hundeessuu fi yaadni jedhu tibbana bal'inaan dhaga'amaa tureera. Adeemsa kana deeggaruu qeequu mormuu darbee sammuu hanga baaruutti yaadonni kallattii garaagaraan dhaga'amanis dubbii ijoo miidiyaalee hawaasaa turan. Paartiin qeenxeen bifa haaraan hundaa'u kun adeemsa mirga garee giddugaleessa godhachuu Adawaa hordofaa turerraa gara mirga dhuunfaa yookaan matayyaatti fuulleffachuutti kan ce'uudha jechuun xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohammad dabalatee hayyoonni biroon qeequu irratti argamu. Kun ta'uun fedhii fi dantaa uummata Oromoo kan kabachiisu miti darbees adeemsa sirna federaalizimii sabdaneessa sabaaf sablammoota biyyattii hedduu hiika qabus kan faallessuudha yaadni jedhus hayyoota kanneen irraa ni dhaga'ama. Adeemsi dhaabolee Adawaa fi dhaabolee deeggartootaa walitti baqsuun paartii qeenxee hundeessuuf deemamaa jiru kun dhiibbaa uummattoota biyyattii irratti qabaatuun cinatti Adawaa dhuma mataa isaatiifuu qormaata cimaadha egeree dhaabolee paarticha bu'uuressanii kanneen akka ODP fi ADPU dhabama kan godhudha yaada jedhus dhiyeessaniiru hayyoonni siyaasaa. Gaagama sababa kanaan mudachuuf malu hambisuufis Adawaa walitti baqsuurraa Adawaa diimokiraatessuutu fala ta'a jechuunis xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohammad waan furmaata jedhu akeekeera. Adeemsa walitti baquu dhaabolee Adawaa kana addi bilisa baasaa uummata Tigraay TPLFs tibbana ejjennoo cimaan mormuunsaa ni yaadatama. Gama biroon guyyoota lamaaf yaa'irraa kan ture koreenii giddugaleessaa ODP ibsa baaseen caaseffamni Adawaa fi yaadamni diimokiraasii warraaqsaattiin hoogganamaa ture murteessummaa uummataa kan daangessu waan ta'eef waltajjii qabsoo irra geenye kanaaf kan madaalu miti jechuun adeemsa isaa duraanii qeequu filateera. Adawaa haaressuun paartii sirnaa fi hojimaata ammayyaa'aan hoogganamu uumuun yaadama warraaqsa diimokiraasii yaadama ida'amuutiin bakka buusuuf adeemsi taasifamaa jiru
tooftaa filatamaa ta'uu isaatti amaneera. Milkaa'ina isaatiifis hojjechuuf murteeffadheera jedhe ODP'n ibsa baaseen. Ibsi kun ammoo dhaabichi adeemsa paartii qeenxee hundeessuuf deemamaa jiru irratti waliif galuusaa kan akeekudha. Dhimmicha irratti ibsa dabalataa akka nuuf kennaniif darbees adeemsa paartii haaraa hundeessuuf karoorfame kanaan wal qabatee yaaddoo fi qeeqaa kallattii garaagaraan dhaga'amaa jiru irratti deebii gama isaanii akka gurra nu buusaniif itti gaafatamaa waajjira giddugaleessaa ODP obbo Addisuu Araggaa akkasumas itti gaafatamaa sabquunnamtii waajjirichaa obbo Taayyee Danda'a biratti bilbilus kun bilbila hin kaasanii kun ammoo bilbillumti isaaniiyyuu hin dalagu. Paartiin haaraan hundaa'u bifa maalii qabaata? Hireenii dhaabolee Adawaawayii paartii bifa haaraan hundaa'u keessatti maal ta'uuf deema? Adeemsi paartii qeenxeen socho'u imala qabsoo Oromoo sabboonummaa Oromummaa giddugala godhatee barootaaf geggeeffamaa tureen kan wal simatudha. Gaaffileen jedhan deebii barbaadu. ODP'n Adawaawayii jalatti hammatamee gaaffilee ijoo uummanni Oromoo qabsoosaa keessatti kaasaa tureef deebii kennuu dadhabe qaama paartii qeenxee bifa haaraan hundaa'u ta'ee hammam gaaffii uummatichaa deebisuu danda'anis hedduu biratti shakkii uumeera. Kallattii furmaataa hayyoonni siyaasaa kaa'an Adawaawayii Dimookiraatessumoo dhaabolee Adawaawayii walitti baqsanii paartii qeenxeen socho'utu fala ta'an dhimma yeroon deebisu. Koreen giddugaleessaa ODP waltajjii marii guyyoota lamaan darban taa'een kallattii warra rakkoo keessoo furuu dandeessanii fi qabsoo yeroo itti aanu milkeessan kaa'uu ibse. Paartichi hanqina tokkummaa ilaalchaa fi gochaa hooggansa olaanaa irraa hanga caasaa gadiitti mul'atu furuun gaaffii uummataa karaa guutuu ta'een deebisaa deemuun dhimma boqonnaan qabsoo irra geenya barbaadu ta'uu isaa irratti walii gallee jedha ibsa baaseen. Ergama akka paartii fi mootummaatti kennamu quuqamaa fi aantummaan baachuu fi miira itti gaafatamummaan socho'uu irratti hanqina qabaachuu isaas qorate. Tokkummaa ilaalchaa fi gochaa keessoo paartii cimsuudhaan gaaffiiwwan Oromoo hanga ammaatti deebii argatan akka ka'umsaatti kanneen deebiin argatan immoo addatti ilaaluudhaan yeroo gabaabaa keessatti lakkaa'amanii deebii akka argataniif kan qabsaa'u ta'uu kallattii kaa'uu ibsa baaseen beeksiseeti jira. Biyya sabdaneessa afaan daneessaa fi addaneessa ta'e keessatti sirni federaalawaa sirna siyaasaa fi bulchiinsaa filannoo biraa hin qabnedha. Kanaafuu ODP'n sirna federaalawaa sabdaneessa dhugaa hojiirra oolchuun walqixxummaa fi bilisummaa uummattoota biyyattii mirkaneessuuf ejjennoo hin raafamnee qabaa jedha ibsi ODP kun. Haa ta'u malee raawwii yeroo darbee keessatti gochoonni aadaa fi duudhaa sirna federaalawaa faalleessan hedduun qabatamaatti raawwatamaa turuu amaneeti jira. Qorannoowwan yeroo darban keessa taasifaman akka agarsiisanittis sirni federaalawaan Itoophiyaa uummattoota hunda karaa haqqabeessa kan hin hirmaachifnee fi dimookiraasii dhugaa kan keessatti mirkanoofne ta'uu agarsiisanii jiru. Kana malees faayidaa fi dantaan uummataa murna muraasa aangoo mootummaa of harka galchateen qorqamaa kan ture ta'uusaa beekamaadha jedha. ODP'n hanqinoonni kunneen sirraanii sirni federaalaa sabdaneessa dhugaan akka lafa qabatuuf qabsoo eegal cimsee kan itti fufuuf biyya sabaa fi sablammoonnii fi uummattoonni biyya keenyaa bilisummaa walqixxummaa obbolummaa fi badhaadhinaan keessa jiraatan dhugoomsuuf ODP'n cimee kan hojjetu ta'uu ibsaa jedha ibsa kanaan. Caaseffamni Adawaawii hanqinoota hedduun marfame kan jedhu ODP'n gaaffii fi fedhii uummata Oromoo fi uummattoota biyyattii deebisuuf kan hin mijanne ta'uu koreen giddugaleessaa ODP xiinxaleeraa jedha. Bu'uura kanaan riifoormii Adawaawii sirna federaalawaa dhugaa sabboonummaa sabummaa fi tokkummaa biyyaa sabdaneessa madaalli isaa eeggatee fi biyya badhaate ijaaruun faayidaa fi dantaa uummataa ittiin kabachiisuuf tooftaa filatamaa ta'uusaa amanee milkaa'ina isaatiif hojjechuu murteessee jira jedha. Boqonnaan qabsoo irra geenya ulfaataa fi walxaxaa ta'us hanqinaalee keessoo paartii furuudhaan uummata bal'aa of faana hiriirsifnee qormaata isa dura jiru mo'atee seenaa haaraa akka galmeessu gochuuf qabsoon eegalamee cimee akka itti fufu ODP'n ni ibsaa jedha. Calqabaa fi xumurri qabsoo keenyaa gaafii fi fedhii uummata keenyaati jedha ODP'n ibsa baaseen. Walitti baquun paartii biyya bulchaa jiruun odeeffamaa jiru waliin jireenya sabaa fi sablammoota biyya tanaarratti rakkoo fiduu akka danda'u kan dubbatan hayyuun yuunivarsiitii Finfinnee Dr. Hussein Kadir uummanni Itoophiyaa sirni federaalaa dhugaa hojiirra nuuf haa ooluu jedhee gaafachaa akka ture dubbatan. Yeroo ammaa kanaas carraa argameen mirga afaan isaatiin dubbachuutii fi ifiin of bulchuu akka argatee himanii jiran. Caaseffamni federaalaa biyya tanaa amma jiru kun haaluma kanaan itti fufuu akka qabuu fi sirni federaalaa kun ammoo haqaan hojiirra ooluu akka qabu dubbatanii jiran. Ayyee ani natti mul'atutti gaaffiin federaalizimii kun kan gaafatamaa ture federalizimiin dhugaa lafa nuu haa ga'udha. Kun gaaffii sabaa fi sablammoonni yeroo dheeraadhaaf gaafataa turanidha. Gaaffichi kun deebi'uu maleetti garuu dhugaadhaan hojiirra waan hin oolleef uummanni Oromoodhaas ta'e kun gaaffii
gaaffii adda addaa kaasaa ture jira. Walitti baquun kun mirga amma sabaa fi sablammoonni qaban duubatti deebisa taanaan rakkoo balaafamaadhaa jedhan. Warri tokkummaa jiru sirna moofaa dur uummata irratti fe'uudhaaf yoo ta'e rakkoo waan qabuuf dhimmi kun sirriitti xiinxalamuu qabaa jedhan. Walitti baqee wanni jijjiiramee akka yaadamu sana yuunitarii biyya tokko alaabaa tokko afaan tokko wanti jedhu kun rakkoo mataa isaa waan qabuuf deemee walitti baqiinsi amma jedhamu kun dubbii tana duubatti deebisa taanaan uummata Oromoottis sabaaf sablammoota walqixxummaadhaan tajaajilamuu barbaadan abbaa biyyummaa isaanii mirkaneeffachuu barbaadan gaaffii dimokiraasii gaaffii haqaa gaaffii walqixxummaadhaan jiraachuu kaasaa turan irratti dhiibbaa danda'a kan jedhu qaba. Barataan digrii sadaffaa Yuunivarsiitii Finfinnee Buzaayyoo Dagafaa Gamasaatiin yoo waan dur deebisuuf yaadame kun hin milkaa'uu jedhan walitti baquun kun shira biraa qabataanaan akka fashalaa'u dubbatan. Walitti baquun kun Oromiyaa keessaa afaan Oromoo balleessaa. Walitti baquun kun Oromiyaa diigaa. Walitti baquun kun caffee Oromiyaa ni diigaa. Maaliif caffeen Oromiyaa irratti qaama olaanaa murteessu waan ta'eef caffee Oromiyaa ni diigaa. Walitti baquun kun saboonni biroon dhufanii akka Oromiyaa keessatti afaan biraadhaan ramadamu ni taasisa. Walitti baquun kun faaruu Oromiyaa ni diigaa. Kan walitti baquu kana morminu yoo dhufee waan Oromoon itti du'e kana dabsa, cabsa, balleessa yoo ta'e fuuldura dhaabatee uummanni ni morma. Paartiin walitti baqees baquu baates tokkummaan Oromoo cimuu akka qabudha.